Biyyoonni ani sharafa isiniif qabadhee dhufe keessaa kanneen akka Dubaay, Dirham, Saudii Riyaal, Joordaan Diinaar, Baahireen Diinaar, Yuuroo, Omaan Riyaal, Kaatar Riyaal, Chaayinaa Hiwaan, Swiss Firankii, Paawundi Sterlingii, Turkii Riilee, Ameerikaa Doolaar, Kanaadaa Doolaar, Awustiraaliyaa Doolaar, Baahireen Diinaar, Israa'el Shiqil, Yemen Riyaal, Indiyaan Ruuppii, Ijipshaan Paawundii biyyoota hedduu kanan isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Hanan isiniif fide kallattii lamaan karaa gabaa gurraachaa fi karaa baankiitiin jechuudha. Egaa hordoftoota koo nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu. Egaa namoonni mana koof haaraa taatan like godhaa, share, subscribe gochuun gara maatii kootti dabalamaa isiniin jedha. Asumaan immoo waan isinitti himu tokko jechuudha. Amantii qabdaniin inni kaan maqaa Yesuusiin jaalli kan du'aa hinaa godha. Afurri sagalee yuutuubii koo yeroo hedduu yeroo waa'ee doolaara irratti haasa'u sagalee na jalaa cufa jechuudha. Isa kaan irra maqaleessa waa biraarra hojjedhe sagaleen dhageessisa jechuudha. Eeggadde tiktookii irra waraabee fide sagaleen dhageessisa jechuudha. Garuu waa'ee doolaara irratti yeroo hojjedhu sagaleen na jalaa cufamu. Miidiyaan hundi bilbila koo irra jiru hundisaallee sagaleen hin dhageessisa jechuudha. Isuma kana bichaa irratti kan inni sagalee na didu. Kanaaf maal jechuu qabdure afurri hamaan yuutuubii sagalee isaa cuqqaalte ka irraa ji'a si'a sadii deebisaatiin jechuudha. Ka irraa deeji'a. Maamila nama 32,000 fi dhibba wayii qaba jechuudha. Hamma kana keessa namni gaarii yookiin immoo namni laphee isaa qulqulluu hin dhibamu waan ta'eef kan afurri miqanyaa beektu miti. Miqanyaan akka ani hin ejjenne miqanyaan akkuma ani taa'ee mugaa oolu barbaaddu kun miqanyaan ani yeroo madaamin girgir jettu taa'ee yaadda'u cinqamu sana ani yuutuubii koo irratti irraanfadha yoon aares yoon gammades yoo waan fe'e ta'e jechuudha. Afurri kun akka narraa har'arraa kaase akka natti hin deebine du'aayee kadhannaa naa godha kallattii kamiin isa dhugaan siniin jaa qaldii bitis na yaaddessa bar dhuguma waaqa yeroo na jedhee ka'ee itti dadhabee takka nan barreessa takka idiitiin godhaa takka rikoordiin godhaa. Kana keessa immoo yeroo hojjetanii ka'anii nama harkaa akkasitti feel ta'u immoo baay'ee nama aarsa jechuudha. Kanaaf du'aayii godha irraa ka'i maqaa Yesuusin irraa ka'i jedha. Warri amantii biraa ta'e immoo bismillah irraa ka'i ifatami jedha. Irraa ifadhaa dhugaa rabbi siniin jedha amantii qabdu waan ta'eef. Ani numan sallaa anaa amantii kootti dadhabaa ta'e waan isaan beeku nan dadhabe siniin jedha. Innaa amma gara sagantaa keenyaatti yoo galle jechuudha. Ameerikaan doolaarri tokko guyyaan har'aa egaa akkuma beekamu Seettemberii 23 baatii 9 2025 jechuudha. Akka warra Saudi Arabiyaatti immoo naashinaal deey yookiin immoo barri isaanii guyyaa har'aati jechuudha. Barri isaanii meeqatti akka jijjiiramu hin beeku asuma keessa taa'een garuu isiniin jedha. Innaa tokkoffaa irraa Ameerikaa siniikaa Ameerikaa doolaarri tokko guyyaa har'aa 166.79 oolee jira karaa gabaa gurraachaatiin jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin Ameerikaa doolaarri tokko 138.74 oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 109.80 oolee jira. Akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo Awustiraaliyaa doolaarri tokko 88.83 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Kanaadaa doolaari'a. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 120.62 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo Kanaadaa doolaarri tokko 98.66 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4.2 ooleera. Akkasuma paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 225.37 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo paawundi sterlingiin tokko 183.57 oolee jira. Inni itti aanu Swiss Frankiidha. Swiss Frankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 210.42 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo Swiss Frankiin tokko 169.63 oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaa Heewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 23.20 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo Chaayinaa Heewaan tokko 19.6 oolee jira jechuudha. Akkasuma Suudiin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin
17.45 oolee jira. Inni itti aanu yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 196.67 oolee jira. Akkasuma karaa baankiitiin immoo yuuroon tokko 161.66 oolee jira. Inni itti aanu Omaan riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 433.28 oolee jira. Akkasuma Kaatar riyaalidha. Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 44.56 oolee jira. Inni itti aanu Kuweet diinaaridha. Kuweet diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 546.49 oolee jira. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Kuweet diinaarri tokko 445.35 oolee jira. Inni itti aanu Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin 45.39 oolee jira. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan Dubaay diraamni tokko 37.78 oolee jira. Inni itti aanu Saudi Arabiyaa riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 44.47 oolee jira. Egaa akkuma beekamu warri Dubaay Saudi Arabiyaa jirtan akkaataan itti maallaqa keessan ergattan yookiin immoo ittiin sharafattan akkaataa daldalaa beekumsa daldalaa as keessaa ittiinidha jechuudha. Kanaafuu namoonni maallaqa keessan guddaa ta'ee guyyaa har'aa 24 oolee jira. Maallaqa xiqqishuu hanga 200 yoo qabaattan 25 jira jechuudha. Fakkeenyaan 200 qaba 200 ergadhe jechuudha. 200 8,000 ergadhe mashwaara malee jechuudha. Mashwaara yookiin immoo taaskii malee riyaala 200 birrii Itoophiyaa 8,000 ergadhe. Kana jechuun 25 siniin jedhu. 25 jechuun immoo riyaalli Saudi Arabiyaa tokkoon ishee birrii Itoophiyaa 40 jechuudha. Warra birrii xiqqoo qabdan, warri immoo birriin keessan guddaa ta'e gara 42 24 jira jechuudha. Kanaafuu dagachuun qabdanii yeroo waan fe'e ta'e kaalkuleet gootanii fakkeenyaaf 3,000 yoo qabaattan 3,000 baay'isuu 1,000 hiruu 24 jettanii namni tokko isin shawwaduu yookiin immoo isin ganuu hin danda'u jechuudha. Akkasitti bira gahuu dandeessu. Kanaaf yeroo isaan namoonni tokko immoo irra deebi'anii yeroo isaan yoo 24 siin jan allaa 25 ta'uu kan jettan jirtu jechuudha. Kanaafuu akka sharafaatti 24tu irra guddaa malee 25 miti jechuudha. Kanaaf akkasitti beekuu qabdu. Akkasuma immoo Saudi Arabiyaa riyaalli karaa baankiitiin immoo 36.97 ooleera. Inni itti aanu Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 235.31 oolee jira. Akkasuma Bahreen diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 442.53 oolee jira. Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 48.57 oolee jira. Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.66 oolee jira. Indiyaan ruuppiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.88 oolee jira. Inni itti aanu Ijipshaan paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.45 oolee jira isiniin jedha. Akkasuma immoo warreen Beeruut jirtan immoo Ameerikaa doolaara tokkoffaa lakkoofsa tokkoffaa irratti Ameerikaa doolaarii irraa aggeeffadhaa isiniin jedha. Maaliif doolaaraan sinii kaffalama waan ta'eef warri Beeruut jirtan Ameerikaa doolaarii irraa aggeeffadhaa. Warreen viidiyoon koo isinitti tole immoo laayik gochuu akkasuma sheer sabskiraayib gochuu maatiin ta'uu hin dagatiina. Turtii biraan hanga yookiin viidiyoo biraa walitti deebinutti nagaannaa tura.